hojjetamuudhaaf deemaa Saudi Arabiyaa keessatti jedhamee guyyaa torban kana keessa baay'ee akka malee dubbatamaa jira. Wanti kun dhugaadha. Ammallee waan hojiirra oolee miti. Garuu namoonni carraa kanatti fayyadamuu dandeessan of qopheessaa eeggadhaa carraa kanatti fayyadamaa. Ijoolleen keenya iyyuu keessaa carraa kanatti fayyadamaa. Tokkoffaan paaspoortii keessan yoo haaromfadhaa. Yoo paaspoortiin isin jalaa badee lakkoofsa isaa qabaattanillee imbaasiittis ta'u Itoophiyaattis ta'u baafachuu ni dandeessu. Baafadhaa of qopheessaa. Warri xalabaa baddan kafila itti booddee kafila ittiin iqaamaa keessan hojjechiifattanillee isallee qopheeffadhaa. Ammallee garuu carraan kun banamee hojiirra oolee hin jenne garuu dubbatamaa jira. Keessaayyuu ijoolleen xalabaa baddan kan lakkoofsa iqaamaa keessanii beektan kan iqaamaa keessan fudhattanii baddan paaspoortiin isin harka jiru wanti hundi isin harka jiru wanti biraas hin barbaachisu kafila keessan godhachuudha. Kanaaf namoonni baay'een burjaaji adda addaa keessa galtanii maallaqa keessanillee akka nyaatamne ammallee hojiirra oollee hin eegaluuf deema. Garuu carraa kanatti fayyadamaa. Warri waan kana qabdan, warri waan kana dandeessan, warri dukuuliyyaa biyya kanaa qabdan itti fayyadamaa. Jalqabni isaa tokkoffaan dukuuliyyaa biyya kanaa qabaachuu, paaspoortii qabaachuuf dukuuliyyaa biyya kanaa, seensa biyya kanaa qabaachuu, mattaawqa biyya kanaa qabaachuu. Lammaffaan iqaamaa duraan arabni isiniif hojjete itti irraa baddan iqaamaa sana lakkoofsa isaa yookaan iqaamaa sana qabaachuu kanatti isin barbaada. Sadaffaan maallaqaa. Inni biraa immoo kafiila waan biraa waan hedduu isin barbaachisu hedduu hin qabu. Waan kana maallaqaan illee of qopheessaa. Iqaamaa kee paaspoortii keessa illee yoo isin jalaa yeroon irratti dhufe haaromfadhaa dafaa haaromfadhaati. Carraa bareedduu kanatti yoo isiniif ta'e itti fayyadama. Carraan carraa gaariidha yoo dhugaa akkas ta'e jedheef baay'ee bareedduudha. Keessaa ijoollee mana xalabaatii babbaddan waan hunda kana farkaa qabaachuun keessan dirqama waan ta'eef osoo hin jalqabamne osoo hin eegalamiin itti fayyadamaa carraa kanatti isiniin jedha. Ammaaf hojii hin jalqabne wanti kana jedhamee mootummaan illee baasii tokkollee hin jiru. Inni dubbatamaa jira. Baasiin illee dubbachaa jiru. Wanti mootummaan gara keenyaan illee baasiin ittiin hin jiru. Ammallee waan qabatama hojiirra oolee miti. Garuu haalli shakkiin jedhamaa jiru waan akkasiitii jedhamee dubbatamaa jira waan ta'eef of qopheessaa. Carraa kanatti fayyadama. Abbaan Rabbiin isiniif laaffise, abbaan Rabbiin amirii isiniif laaffise, maallaqaanis kafiilaanis waan hundaanuuf qopheessaati. Akka inni eegalee carraa kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa. Anis imbaasiirraa kan viidiyoo imbaasii dhaggeeffadhee irraa hubadhee akkasiitii malee wanti addaa hin jiru waan ta'eef eegalee hin jiru. Garuu shakkiin ni jira. Eegaluuf jedhamee shakkiin ni jira. Kanaaf jalqabni paaspoortiidha. Paaspoortii keessan haaromfadhaa. Maallaqa keessan qopheeffadhaa. Kafiila qopheeffadhaa. Waan lakkoofsa iqaamaa keessanii qopheeffadhaa. Yoo iqaamaa farkaa qabaattan yoo hin qabaanne lakkoofsa yoo sana ta'uu baates immoo garuu ni ba'a jedhanii akka jalatti baasan hin beeku. Baasiin ni baasuu ni danda'u. Akkasii isiniin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Warri itti fayyadamte warri dukuuliyyaa paaspoortii qabdan itti fayyadamuu dandeessu. Garuu hojiirra hin oolle ammaaf yeroo xiqqoo eeggataa gaafa mootummaan gaddisee hojiirra oolle itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Ulfaadha. Namoonni baay'een iqaamaa ijoollee Saudi Arabiyaa jirtanii wanta kana sirdafaati itti fayyadama. Seera haarawaa baasanii jiru. Seerri haarawaa bahe kunis immoo akkuma obboleessi keenya nu ibsetti dirqama paaspoortii keessan qabaachuu qabdu. Yoo paaspoortii keessan hin qabaanne lakkoofsa paaspoortii keessanii akkasumas immoo iqaamaa yoo qabaanne iqaamaa lakkoofsa keessanii qabaachuu qabdu jedhamee jira jechuudha. Keessattuu kun kan hojjetamaa jiruu fi ijoollee mana madaamiti duraan baddanii turtanii fi akkasuma warroota hin qabnee fi paaspoortii keessa haaromsifachuu baafachuu akkasuma iqaamaa keessan hojjisiifachuudha jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ani obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isin jedha. Egaa warroonni chaanaala kiyyaaf mooraa taatanii sabiskiraayib gochuun maamila keenya ta'aa isiniin jedha. Egaa warri ta'aa jirtanis immoo galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Warri na jajjabeessaa jirtanii warri hamilee naa ta'aa jirtanii hedduu akka galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu. Isiniin jechuu jaaladha. Akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanii obboleessi keenya tokko waa'ee
ama Saudi Arabia keessatti seerri haarofti gabbahe kana dhugaa dubbachuudhaaf anillee irratti gorsa isinii qaba. Wanta akkanaa kun baay'ee ijoollee keenyallee kan shawwadaa jiran baay'eetu jira. Kan ijoollee keenyallee immoo nyaachaa jiran baay'eetu jira jechuudha. Sirriitti of eeggadhaa. Viidiyoolee hojjedheen ture sanaan durallee jechuudha. Innis maalidha? Yeroo tokko namni keenya kuni walirraa nyaata beektanii osoo dhugaa jiru sittiin immoo yoo ati qarshii 5,000 yoo 2,000 bahe 5,000 jedhu yoo 5,000 bahe 10,000 jedhu jechuudha beektanii. Innaa ijoollee keenya akkasitti irraa nyaachaa jiru. Of eeggadhaa warroota hattoota akkanaa irraa of eeggadhaati. Karaa seeratiin ambaasii deemati baafadhaa jechuudha. Akkasuma immoo yoo paaspoortii fi yoo paaspoortii qabaattan yoo hin qabaanne lakkoofsa isaa yoo qabaattanis yoo hin qabaannes immoo hin baa jedhanii jiran kan qabatis akkasuma immoo kan paaspoortiis bahuu danda'a jedhanii jiranii jedhamu obboleessi keenya kuni. Akkasuma immoo jechuudha kafiila soqachuudha. Kafiila kasii ta'uu dirqama suni isallee soqachuun keessan dirqama keessanii jechuudha. Isallee soqadhaa isiniin jedha. Inni biraa immoo karaa qarshii kanarratti sirriitti of eeggadha. Garuu 1,100 naannoo kanarraa gadi fixuunatti hin fakkaanne. Garuu ijoollee warri gara muddamtanii namantaa irraa hojjisiifatanii isinii hojjisiisanii qaama takkitti yookiin paaspoortii takkitti 3,600 irraa nyaachaa jiru jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa isin jechuu barbaada. Warroonni hattoonni daldaltoonni jechuudha. Kanaaf of eeggadhaati iyyoo waraqaa haa turulleedha imbaasiidhaa baafadhaa isin jechuu barbaada. Imbaasiidhaa dhaqaa baafadhaa malee akkanumaa namuma ta'e onlaayinii irra dhagartanii dhuguma baasaa dhuguma akkas jedhattanii qarshii keessa hin nyaattaminaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif ijoollee baay'eedha kan akkanatti nyaattamaa jiru. Akkasuma immoo agammaa garuu gadi lakkifamee jechaa jirani. Kun gadi lakkifamee kun gadi lakkifame jechaa jirani. Garuu immoo gadi lakkifamullee adaraa isin of eeggadhaa. Of eeggannoo cimaa godhaa bakka qarshii kanatti jechuudha. Paaspoortii ani kan amma keessattuu jedhamu ijoollee mana madaamiti dura badan jechuudha. Sirriitti hojjisiifadhaa isin barbaachisa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yoo keessattuu ijoollee keessa turuu barbaadan malee ijoollee keessa turuu hin barbaanne osoo hojjisiifachuullee baattanii wanna tokko waan faayidaa isinii qabu hin jiru. Maaliif ijoollee keessa turtuu fi akkasuma ijoollee asitti mana godhatanii jiran isaan hin barbaachisa jechuudha. Lakki immoo ani biyyan galuu barbaada yoo kan jettanii jiini muraasni si hafe dhugaa rabbiin hojjisiisnaa qarshii keessanii hin taphatinaa jechuudha. Kanaaf biyyuma keessatti galuu isin wayyaa qarshii keessatti baastanii jechuudha. Kanaaf keessattuu ijoollee taa'uuf yeroo waggaa 3-4 kan taa'uuf waggaa 2 kan taa'uuf wantoota akkasii sanaaf irra ta'a. Akkasuma warroota mana qabaniif illee ijoollee asitti heerumanii jiraniif baay'ee gaariidha jechuudha. Malee fakkeenyaaf ijoollee galuudhaaf karoora jirtu faayidaa tokko isin hin qabu jechuudha. Gasan piroosasii ittiin xumuratanii biraa galuu isin wayyaa isin jedha ofii keessanii daftanii tikkeettii murattanii galuu isin wayyaa hanga asitti baastassanii jechuudha. Innaa kanaadha adaraa keessatti fayyadamaa waliif sheerii godhaa isin jedha. Bakka qarshii kanattis akka hin nyaattamne immoo of eeggannoo cimaa godhaa. Of eeggannoo cimaa godhaa. Namni hunduyyuu sirriitti nyaachuu barbaada jechuudha. Dafquma shamarranii keenyaa kana hin quufanii dafqa keenya mee namuun quufu dhugaa rabbii hin quuftu arabni hin quuftu lammiin keenya beetasabni keenya obboleewwan keenya firoottan keenya bakka namni hunduu qarshii qimamoochee kana hin quufan. Qarshii qimamoochee fi humna qimamoochee kana hin quufan jechuudha. Innaa kanaaf of eeggadhaa isin jechuu barbaada. Akkasuma ijoollee Saudi Arabiyaa jirtan haala kana itti fayyadamaa akkasuma of eeggannoo illee gochuu qabdanii jechuudha. Seera haarawaa bahee kanatti fayyadamaa. Waaqayyo si wajjin haa ta'u isiniin jedha. Jabaadhaa hanga viidiyoo biraatii walitti deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Baay'ee yaada fi qeeqoo qabaattan barreessaa.